Garee Shahadaa Marsaalee Hawaasaa Garee Shahadaa Tiiktookii, Yuutuubii fi gama weebsaayitiin nu hordofaa. Garee Shahadaa. Asirratti hojjetuuf deemu quraana kanarratti aarsaa dhiigaan dhangala'e ka Kiristoos gogaadhaan uffisuu dhossuuf deema jechuudha. Akkamitti akka dhossuudhaaf deemu ilaala. Silaa mukattii tanarraa isin gunne jedhaa lakkoofsa 23 irratti gooftaan keenya lubbuu keenya miinee yeroo ati nuuf hin araaramne raammata nuuf hin godhinis nuti dhugumatti warra hoonga'aniin taanaa jedheen. Achiin booda rabbiin hin jedheen gaarii keessan gaariif diinota haala taataniif ba'a isin dachiirra jiraadhaa jedheen. Gariin keessan gariidhaaf maal akka taataniif akka diinota taataniif yookaan ammoo diina akka taataniif. Okay. Suuraa torbaffaa lakkoofsa 26 irratti yaa ilmaan Aadam nuyi uffata qaama saalaa keessan haguugu fayyaa isin irratti maal goone buufnee jirra jedha. Argitanii inni dura isa baalaan uffifame gogaa itti uffisee dhiiga dhangalaase jenne kana asirratti immoo maal jedha uffata isin irra buufne jedha. Suuraa torbaffaa ayaata 26 yoo dubbiftan jechuudha. Yaa ilmaan Aadam jedhee lakkoofsa 27 itti fufaa yeroo kuyoo waan qabneef ariifadhaa deema. Suuraa 20ffaa ayaata 121 irraa yoosuu isaan lamaan ishee irraa nyaatanii qaama saalaa isaanii mul'ate baala jannata irraa ofirratti maxxansuu eegalanii jedha. Isuma macaafa qulqulluu wajjin asitti maali kun? Tokko. Ayaata sa'aatiin baay'ee ariifataara. Suuraa 20ffaa ayaata 122 irraa sana booda rabbiin isa filatee isaaf tawbaa qeebalee isa qajeelche jedha. Amma yaadannaa qabadha. Tawbaa isaa qeebalee isa maal godhe? Isa qajeelche. Yoo tawbaa qeebalee isa qajeelche achi gabbayaatii rabbiin hin jedhee garii keessan gariif diina ta'a. Isin lamaanuu waliin ishee jannata irraa gara dachii gadi bu'a. Ergasii jedheen jedha. Kaan akkuma isin jette. Tole erga rabbiin tawbaa isaanii fudhate erga tawbaa fudhatee isaan qajeelche erga gadi bu'anii ka'aniin booddee akkamitti kana jedheen kun karoora fayyinaa macaafa qulqulluu keessatti ka quraana dura ture keessatti barraa'e faallessuudhaaf isa diinni yookaan ammoo mormituun kiristoosii kana godhedha jechuudha. Okay, baay'ee gaarii. Suuraa 17ffaa lakkoofsa 110 irraa dhugamatti Muusaa fi mallattoolee ifa ta'an 9 kennineef jedha. Eessatti biyya Fari'oon Gibxitti. Qara maal isiniin jedhan 10 jedhan asirratti 9 mallattoolee kennineef jedha. 10ffaa maaf hambise? 10ffaa maaf hambise? Ishee dhiiga balbala keessanitti dibattanii du'a ilma hangafaatiin jalaa baraaramtu jedhu san asitti maal gochuu barbaadeeti? Dhossuu barbaadeeti 9 qofa jedhee bira darbe. 10ffaan hangafni asuma macaafa qulqulluu irraa dubbisuu dandeettanii seera ba'uu boqonnaa 12 irraa yeroo dubbiftan dhiiga manneen keessan balbala irratti dibadhaa jedheen. Gaafa dhiiga balbala keessan irra dibattanii badiisa jalaa oola manni sun hangafni hinduu jechuudha. Amma dhiiga kana dhossuudhaaf asirra maal jedhaa? Dhahicha mallattoo 10 san kun 9 deebise jechuudha. Kana 12 irraa argachuu dandeettanii. Inni biraa suuraa 2ffaa ayaata 284 irratti wantoonni samiif dachii keessa jiran kan rabbiiti. Waan lubbuu keessan keessa jiru yoo ifatti mul'iftan yoo isa dhoksitaniif rabbiin ittiin isin qorata. Nama fedheef ni araarama, nama fedhe immoo ni adaba. Qara maal jedhee ture obboleessi kiyya? Rabbiin hojii gaarii yoo hojjette araara sii godhaa jedhe. Amma asirratti immoo araara gochuutu jira oduu hin taane abbaa fedheef ni araarama, abbaa fedheef immoo dhiifama godha. Isatu godha jechuudha. Kanaaf rabbiin nama fedheef immoo ni adaba, nama fedheef ni araarama. Fedheen irratti hundaa jechuudha. Abbaa fedheen adaba, abbaa fedheef ni araarama jechuudha. Inni biraa namni madaallii hojii gaarii inni sila dubbate. Suuraa 23ffaa ayaata 202 irratti hojii gaariidhaan madaalee achiin booddee madaalli isaa yoo ol ka'e ni fayyaa ka jedhudha. Achirratti garuu maal jedhaa? Rabbiin akka ofii madaaletti jedha. Okay. Suuraa 7ffaa ayaata 8 irratti madaallii guyyaa sanaa dhagaanii jedhu dhugaadhaan namni madaallii hojii gaarii hojjete kun madaalliin isaa yoo haphate akka inni oolu. Inni biraa isa kanarraa tariitii booddeetti deebi'a. Suuraa 4ffaa ayaata 48 irratti dhugumatti rabbiin isatti waaqindeeffamu hin araaramu waan sanaaf gadiif nama fedheef maal godha
ni araarama. Kanarra maal laallaan malee nama fedheef araarama malee jeneraalii ati hojii gaarii waan hojjetteef miti jechuudha. Inni dhumaa malee sekondiin qaba. Suuraa arfaffaa ayaata 123 irratti maal jedhaa? Hawwii keessanii fi hawwii obboloota kitaabaatiin hin taane jedha. Amma kunillee hawwii keetiin utuu hin taane itti siqee dubbisuu danda'a. Nama hamtuu hojjeteen isaan mindeeffama. Kana jechuun gatii hojii keetii argattee jechuudha. Kun ammoo isa sana fayyaa ta'a. Jiddumaanuu Tibeessoo. Fuula duraaf jechuudha. Fakkeenyaaf keeyyataa yeroo baaftu keessan guutuma dubbisi. Fakkeenyaaf haatu quraanaa dubbisi. Akka eegarroonnaan taane jechuudha. As tuutee akkana jedha asitti akkana jedhu osoo hin ta'in akkasitti deemu. Tartiiba irraa akka hin banne jechuudha. Maaliif jala kana kontiraadikti maal jechaa jiraniif sun hanqina ibsa waan ta'eef ijoollee waan biraati miti akkasitti fudhatina. Ustaaz awwal qophoofte. Ustaaz itti fuftu dhiifama. Ustaaz itti fuftu dhiifama. Sorry oduu daqiiqaa isaanii hin qabne. Ela wantichi dubbachuu barbaadu dheeraa waan ta'eef ayaata himaa jira. Yoo lakkoofsi akkas hin jedhu kan jedhamu ta'e. Naagalee jira uummata ibsaa jira. Naagalee jira. Akkasaniif irra mul'isaa jedhaara. Yaa booda irma puruuf godhaa deema. Itti fufa awwal itti fufi. بسم الله الرحمن الرحيم وان اني جلسانتي ديبسا غبابدو كنيتيني ارغساني امو وان كيتي تدبرا توكو فارتي وان انيتو امامي مالت درو امامي سوني مساله براساني كوباتنا غافچو دنديسا وان فينا واول قبط قدامي تقول مالت درو امامي كان درو امامي سانت درو امامي وان ادم من الله والقبطو متي وان فينا الله والقبطو قدامي مالي بجنان حديثني اتي حديث البخاري كما سديف نغفت كما سديف دبتوكو سغلتمي توكو دبته عرش تدور أممين جل كان الله ولم يكن شيء جده وكان عرشه على الماء على الماء سيقالتي عرشي نسادة بشان الرجل جل قسم الدبة مالي جلك بربين عرشي أمين جل تك حديث لما فارك هذه دبته كلام ربين جلك بأمين كان جل أكزل حديث نسون أكزل كان هو أول كلام أمين لتأج مكة بمالي حديث نكون مسديف دبتوكو سيقالتي متوكو رتي جلك بربين عرشي أمين جل سنو في كان كيتي جسف دتيجو دبلت أنا مثلا وانا تدبت وان آدمين عليه السلام الرافوتيتي وانا تدبت دوغونغورا سورة تربة فارتي دوغونغورا كان كيسانا مو بودر سيبس إن شاء الله كوان اللي وانتو تجيبو جيتشو لكن سندورا دايقا كي فجداميتين مي وان آدمي سنتفوفا تولي يا جماعة سورة لما فاءت صدوم الرت رب سبحانه وتعالى درتي وقود بنو إني جاعل في الأرض خليفة أني قافما دتشي كيستي بكبوء تاسسا جدا بكبوء أوما جدي رب سبحانه وتعالى دبت آدم قافما أوممو وسما بيكو ربنا كأني دتشي زرين إسارة دتشي وابلسيتو سمجيتشو بيكو لكن بكبوء دا أوم رب لفما في إسا أومي ملي جنة كيس أجراتو سوجد رب مرتزي جراتي آدم عليه السلام جنة ما كيس جرات لكن ربنا حكمة وفي بيكو جنة كيس سينسي ملي جلقب بود الرتمون يعني سو بربا لكو صدمي سورة لما فاكنا آيات صدمي جار رتي يجورا فازلهم الشيطان شيطان جرى دغونغور سيسه جرى موچو چيسه جرى موچو چاچي سيجرى موچو چتيكار بالتيكا ادم كوتاتي نياته شيطان نسدرو سوجرو بالتيكا ادم كوتاتي نياته جچا واقني غبو ايتين نافجي چدو اجچو وان سمو نما دان فرانne ko موچو چتيكا دا نمتيچي وابسن اكا مچافاتي تبيكتني سير امما بقنا لما لكوسا كودتور براتي اكما انو دوراتي دوبيسه چوري اني وان دوبيسه جرو جچ فيداچو نرد الكما متي muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekan aadam gaafsammu ijji isaa banamaadhaa miti sigaltee ijji isaa banamaa miti muka hamaa fi gaarii waan tokko addaan hin beeku waan isaan isa keessa turan irraas isaan baasee jedha nutis ni jenne gariin keessan gariif diina ta'a gadi bu'a isinis dachii keessa eddoo jireenyaatii fi waan itti fayyadamtan kan yeroo murtaa'eetu jira jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala san boodaan ammoo maaltu argame فتلقى آدم من ربه صدمي تربة الرتي فتلقى آدم من ربه كلمات آدم قوفتا سار راجع شوتا فودته سنبود ربين يفهم إساف قول إيجل ربين سبحانه وتعالى يفهم إساف قول جتوني ده أركته سمالي ده وجنة كمان درات دبيس سن الليلة مال جدًا سورة تربة فاتا ديدم سريرت قال نجد أنجر الأمان قوفتا كين يلبو كين يمين جرا يو أتنو في نار عالمني في رحمة نوفين قدين نتلقمت ورهم غان الراتانا جدين كان أفو ربين سبحانه وتعالى مال إسام قدين إساف أرارمي جتشون إساف أرارمي جتشون قافا إني ونجد سن اللي فوسوس إليه
شيطان ست وسواسه وكان مو ست حساسيتي فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جنين يا آدم أني مكا زلالم يويسي نياتن زلالم كيسة تعني في أكسما موتما نمني سكجلتو جناني فأكلا من هجر لمن نياتني فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما جتشون سورة طه الرتي آية دباف ديدم تكرد جرى لمانيف عوران إساني قام نسالا إساني ملنا وطافقا يخسفان عليهما من ورق الجنة بال جنة الرأو في التمروسينا وعسى آدم ربه فغوى آدم سجد غوفتا سادي دي دغونغوري جدا سنبودا نو سنبودا رب إسا فلته إساف توباك إبالي إسا قجيلچه جدا رب سبحانه وتعالى إيغا إساف توبته إسا قجيلچه تنجده نوفي آدم وان والغي سنجرو آدم أسو چبو يو رب إسا رارمو باته يسلا أسو چبو يو إسا فرارمو باته نوان وإلى الله تنقبو جيچون gama macaafatti yoo deebineet hin jenne xiqqoosii tuquufi waan barbaachisuuf jecha seera uumamaa irratti mukattiin sun mukattiin Aadam alayhi salaam irraa nyaate sun akka macaafaatti garuu muka waan gaarii fi waan hamaa nama beeksisu sana irraa hin nyaatinii jedheen. Mukni irraa dhoowwu maali? Waan gaarii fi waan hamaa akka inni nyaanne akka inni irraa nyaanne irraa dhoowwu jechuudha. Erga sanii ammoo boqonnaa sadii irratti ammoo dubartittiinis akka yommuu akka ija mukichaa nyaataaf gaarii kan ija namatti tolu ogummaa argachuufis akka nama gojomsiisu argitetti fudhattee nyaattee jedha. Dhiirsi ishee isii wajjin turee jedha. Sii galtee isaafis ni laattee innis ni nyaatee jedha. Ka dura dogongoree eenyu dubartittii jedha. Achumaadhu qaba jabeessa. Ijji lachan isaanii ni banamee jedha. Guyyaa san banameef ijji nu banamteen jirtu jaamaadha laa. Jaamaadha. Dabalataan muka kana nyaatee jennaan Waaqayyo ni xiqqeessa yoo kajanu taate lakkin xiqqeessine Waaqayyo sadarkaa isaa ol fudhe malee. Maal jedhe Waaqayyo Waaqni Addaamiif Hewaaniin gogaa irraa uffata hojjetee isaanitti uffisee maal jedhe Waaqnis kunoo namni waan gaarii fi waan hamaa beekuudhaan nu keessaa akka isa tokko ta'eera sadarkaan isaa ol fuudhameera amma nuun qixxaatee jira jajjaba ta'eetiin jira jedheetiin dubbatee jechuudha. Jajjaba ta'eetiin jira. Aadam muka san nyaachuudhaan du'ee jira hin duune waggaa dhibba seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti maal jedhee dubbata waggaa 930 jiraate jedheetiin dubbata waggaa 930 jiraate jedheetiin dubbata Aadam hin duutan jedheen Waaqayyo akka Waaqayyoodhaa ta'e malee seexanni illee maal jedheen yoo muka kana nyaattan ijji keessaniin banamaa jennaan ijji banamtee dabalataan ammas ammoo akka Waaqayyo taatan jennaan akka Waaqayyo ta'an hin duutan hin jiraattan jennaan illee jiraatan bakka kanatti Waaqayyo sun taane kan dhugaa dubbate seexana jechuu akka macaafaatti seexanatu dhugaa dubbate. Wanni seexanni jedhe dogongori takkalleen keessa hin jirtu laal. Wanni seexanni jedhe dogongori takkalleen keessa hin jirtu seexan ofumaa abaartan malee. Laakiin Quraana keessatti akkasiidhaa miti. Seexanni kan isii waadaa galteef Aadamiif alayhi salaam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin laa yablaa. Zalaalam taa'u mukattiin inni nyaatiin jedheen mukattiin sheexaanni wanna jedheen sun kaminni muka zalaalam ta'an muka jireenyaati. Muka jireenyaati. Kan mootummaa ittiin argatan malee muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekanii miti. Muka san nyaachuun Aadamiif gaarii ta'e malee cubbuutti lakkaa'amuyyuu. Akkamitti cubbuun lakkaa'ama? Namni ijaan jaama nama hamaaf gaarii addaan hin beekne akkamitti wanna jedhamee lakkaa'ama? Maaliif jennaan seera Yohaannis keessatti Yohaannis boqonnaa 15 irratti Yesuus Kiristoos osoo an dhufee hojii kana hojjechuu baadhee seera isin cubbuutti isinitti lakkaa'amu jedheen. Booda irratti irra inshaallahu ta'ala irraa dubbadhaa jechuudha. Kan agartii tarna jedheeti inshaallah booda irratti ammoo dabalataan wantoota irratti haasa'u jira. Deebii isaadhaatiif kenneetiin bira dabraa jechuudha. Kan inni jedhe Nabiyallah Muusaadhaaf alayhi salaam 9 aayaatiin bayyinaatiin Rabbiin kenneef ka jedheetiin dubbatu aayatoota 9 yookaan mu'jizaa 9 kenneef jedhee kan inni dubbatu mu'jizaan 9 mallattoo dhiiga dibatuutii fi dhiiga dibatuu dhabuudhaati miti. Mu'jizaan 9 maalidha? Mu'jizaan 9 raajii gurguddaa Nabiyallah Muusaan alayhi salaam biyya san keessatti hojjete takka jedhi kan. Lammaffaa dogongorati dubbatte. Suuraa 7 irratti baneetuma sitti mul'isa dogongorati hojjete jechuudha. Dogongorati dubbatte amma tana banee sitti mul'isa. Dogongorati dubbatte Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Aadamin alayhi salaam wanna uffata buuseef jedha Quraanni jedhu. La akkasiidhaa miti kun erga dachitti gabbu'an hin booda. Achi dura dubbata jarri akka uffata ofiitti ciraatiin turan. Achi dura dubbata isa kana meessiif deebisee erga sani ammoo gara wannaatti tachii wanna jennaa jechuudha. Maal jedheen sirriitti ilaali asirratti fawwaswasa ilayhi shayxaan jedhee aata meeqarratti aata 22 irratti falammaa dhaaqa ashajara jari lamaan gowwomsuun isaan jallisee jedhe yerooma isaan mukattii dhandhaman qaamni saalaa isaanii mul'atte isaanis qaama isaanii baala jannataatiin haguuguu jalqaban jedhe. Gooftaan isaanis sila ani mukattii tana irraa isin hin dhoorgine sheexaanni isin lamaaniif diina ifa ta'e isiniin hin jenne jechuun isaanitti lallabee jedhe. San boodaanoo
Jari lamaan gooftaa keenya lubbuu keenya miinee jirra jedhanii. Sanbooda Rabbiin subhaanahu ta'ala maal jedheen ayata 24 irratti maal jedheen Rabbiin ni jedhe gariin keessan gariif diina haala taataniin bu'aa isiniif dachii irra qubsumaa fi qananii hanga yeroo murtaa'e ta'etu jira jedheen. Dachii irra ta'e gagabbuu seen booda isheedhuma keessa jiraattu ishee keessatti duutu ishee irraas kaafa baafamtuu jedheen jedha. Sanbooda no maal jedheen yaa ilmaan Aadam jedhe. Kun waan Aadamiin ilaallatu miti erga Aadam lafarra toreetiin jedhe yaa ilmaan Aadam nuti uffata qaama saalaa keessa naguuguu fi faaya isinirratti buufnee jirra. Uffata sodaa Rabbiittu saniitu caalaa jedha. Kun mallattoowwan Rabbii irraayi akka isin yaaddattaniif isiniif himne jedheetiin dubbataa jechuudha. Waan ilmaan Aadamiidha malee kuni waan Aadamii wal ilaallatuudha miti jechuudha. Kaan ammoo kaati dubbatte keessa wantoota ati dubbatte keessa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyya irraa isin uumne dachii irraa isin uumne walladhi anshaakum min al-ardi ka jedheetiin dubbatu biyya irraa yookaan dachii irraa isin uumne jechuun jannata keessatti kun waan biyya irraa yookaan dachii irraa isin uumne jedhamee dachii keessa isin uumne hin jiru. Maaliif eessaa kaati fuutaan hin beeku? Dachii keessatti isin uumne jedhu sun kaati dubbise sun dachii irraa isin uumne dhugaadha Rabbiin dachii irraa biyyoo fuusiseeti erga sanii jannata keessatti isaan uume jechuudha. Fuudhamatu dachii irraa malee dachii keessatti isin uume jedhu kun waan wal qabatuudha miti walitti hin fidin tibbeessu siin jechuudhaa fi walii galatti alaa kulli haal kanuma sii sirreesseeti inshallah qaitaan nutti achi dabarra daqiiqaan kiyya dhumatteetiin jirti wassalaamu alaikum. Okay. Daqiiqaa 15 eegas daqiiqaa 10 dubbattan amma daqiiqaa 10 talamaffaati. Tibbeessu qophooftee? Okay. Eshi amma tuksiin jabaa qoy suuta onno kalatti sirfadha. Waa dhufraa qabi kaayee. Eshi jalqaba okay jalqaba okay ready jalqaba okay tole galatoma kanaaf jalqaba mukartii nyaachuu miti kana majjeesi qajeelfama waaqaa dabuudha. Qajeelfama waaqaa irraa gorudha. Qajeelfamni waaqaa asirraa nyaatiin gaaf kanarraa nyaatte du'a duuta ka jedhudha malee qajeelfama malee mukattii santu nama ajjeesa miti. Kana jala muruun baay'ee barbaachisaadha. Jecha qajeelfama waaqaati. Inni biraa nuuf addaamiin wantoonni nu fiduu hin jiru jedha. Bakkami akka itti dhalatte hin beeku garuu addaamiin irraa dhalattee karaa isaa dhuftee anaaf addaamiin wanti waliin qabu inni ati jette ananaa ajaa'ibee na kolfisiise. Okay, kabira ammoo akkuma ati qaran sobde naan jette sobate sobde ammoo asirraa si mul'isa. Uumaa boqonnaa hin duunee jedhe waan gaarii ta'ee jedhe aslaala uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaa fi gaarii beekuu isaatii nu keessaa akka tokko ta'eera. Hagasii qajeelchee dubbise. Hagasii inni qajeelchee dubbiseera. Kanarra ka jiru itti fufna kanarraa booda ka jiru. Amma sarka isaa hiixatee ija muka jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraan jiraachuun isaaf hin ta'u jiraachuun qabu jedhe. Kanaaf hiixatee muka jireenyaa nyaachuun qabu. Dura maal nyaate? Muka hamaaf gaarii gargar baasu nyaate. Amma muka jireenyaa maal gochuun qabu? Nyaachuun qabu. Kanaaf jiraachuun qabu jedhe jala mure malee hin jiraattaa bakka guddaa ol dhufee jettu san sobatti dabaltee dubbatte isi sirreeffadhu. Eeshi gara yaada keenya iddoo gara dhaabeetti itti fufu. Iddoo gara dhaabirraa itti fufu. Okay. Ayata suuraa arfaffaa ayata 133 irra maal jenne hawwii keessanii hawwiidhaan uumamaa akka tonne isaan irra darbaa. Okay, suuraa 46 ayata 9 irraa nama miti namoota kaawwan normaalii namoota kaawwan miti akkana jedha. Lakkoofsa 9 irraa yaa Muhammad jedhe an ergamtoota irraa isa jalqabaati miti waan anaaf isin irratti dalagamuuf jiru hin beeku. Asirra laala. Waan anaaf isin irratti dalagamuuf jiru maal hin godhu jedhe hin beeku waan gara kiyyaa waayii godhamu malee wanta biraa hin hordofu jedhe. Kan itti aanu isin dubbifadha. Wanti guddaan an barbaade waan na irratti ta'uuf jiru an hin beeku jedhe. Kanaaf waan fayyina tariitii isaaf achitti dhiifamaan toobaadhaan waan takkatti yoo ka ta'u ta'e akkamiin wallaale inni. Okay, itti aanee suuraa 48 ayata 2 irraa akka Rabbiin dilii kee lakkoofsa 1 irraa jalqaba. Yaa Muhammad nuti injifannoo ifa ta'e siif gonfachiifneerra. Akka Rabbiin dilii kee irratti waan dilii kee irraa waan darbeef okay waan dhufus siif araaramuuf
akka ni'imaa isaa sirratti guututti jalqaba guutii dubbisuu waan turtanii fi garuu iddoo barbaadu dubbisee bira darbuuf ture. Asirratti wanti jala muruu barbaade waan si araaramuuf jedhee waadaa galameef malee araarameeraaf moo hin araaramneef rabbiin yoo akkas ka araaramuuf ta'e saniin booda akka gaafii dhiyeessu keessa tokko kana isallee yaadumannaa qabadhu. Okay, suuraa torbaffaa ayata 179 irraa dhugumatti nuti jahannamiif jinnootaaf namoota irraa hedduu uumnee jirra. Isaan onnee ittiin hin hubanne quba qabu, isaan ija ittiin hin argine qabu. Asirratti immoo maal jedhaara? Jinnootaaf waa'ee jinniitii fi seexaan illee adda baaseera. Asumaan aga dubbisuu jalqabe adda baasee argeera ilaalla kaan boodatti dhufna. Kanaaf jinnii fi jinnootaa fi namoota irraa hedduu maaliif uumne jedhaara? Jahannamiif uumne jedhaara. Jahannamiif uumne. Kana yaadaa qabadha. Dhugumatti nuti jahannamiif jinnootaa fi namoota irraa uumneera. Suura torbaffaa itti aanee ka jiru suuraa 19ffaa ayata 70ffaa irraa akkana jedha. Ergasii dhugumatti nuti isaan irraa warra ishee ibidda seenuu qaban akkaan beenna jedha. Warra ibidda seenuu qaban akkaan beennaa jedha. Itti fufee 71 irraa immoo isaan irraa jedhaan jiru. Isin irraa eenyullee ishee seenu malee hin hafu. Dirqama rabbii keetti murteeffamedha jedha. Isin irraa jedhaan. Garamitti akka eekamu booda laallaa. Isin irraa achi seenu malee maaliin godhu jedhaara? Hin hafu. Murteeffameera waan jiruuf jechuudha. Suura 32ffaa ayata 13 irraa odoo feene lubbuu hundaa qajeeluma isheedhaaf kennina turre. Garuu jecha jinnootaa fi namoota walitti qabaman irraa jahannama nan guuta jedhu anarraa haqatee jira jedha. Kanaaf asirra maal jedhaara? Odoo feene namoota hundumayyuu maal gochuu dandeenya? Waan gaarii isaaniif qajeelummaadhaaf isaan dandeenya. Amma ammoo garuu jechi jinnootaaf namoota jahannamiif uumne jedhu sun guutuu akka ta'uu fi qajeelaan goone jechuudha. Waan dhuma gochuu danda'u hin goone jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti cubbuun waan gaarii gochuun dhuma beektu gaarii gochuu dhabuun kan keeyyuu cubbuu jedha. Okay, Sahih Bukhari amma gara hadiisaatti darbe jechuudha. Kana booddee amma gara hadiisaatti darbe. Sahih Bukhari 66:14 irraa guutuu isaas hin dubbifachuu dandeettu. The prophet said, Adam and Moses Adamitu waliin haasaa jechuudha. Achi keessa maal jedheen? Adamtu akkana jedheen Museedhaan. Do you blame me for action which Allah had written in my fate 40 years before my creation? Uumamuu koo dura waggaa 40 dura waan Allah na irratti barreesseen na himattaa yookaan ammoo maqaa koo na balleessitaa yaada jedhu jechuudha. So Adam confused Moses. Maal jedha? Bitaa itti galche jedha. Irra deddeebi'ee si'a 3 irra deebi'ee dubbata. Sababni isaa rakkinni karaa kan kennu dhufe gaafa inni jedhuuni lakki anaa miti allamatu udu'aan hin uumamin waggaa 40 dura narra barreessa jedha. Okay, Sahih Muslim 27:46 irraa ammootu by him in whose hand in my life harka isaa keessa isa lubbuun koo jireenyi koo jiru isa jechuun inni Allah jedhaara jechuudha. I think by him in whose hand is my life harki jireenyi kee keessa jiru jechuudha. If you were not commit sin, Allah would sweep you out of existence. Yoo cubbuun dalanne ta'e, yoo isin cubbuun dalanne ta'e, Rabbi lafarraa isin balleessa. Yoo isin cubbuun dalanne ta'e, isallee Ingilifoota duuba nasa Allah would sweep you, and He would replace you by those who would commit a sin and seek forgiveness. Warra yakka dalaganii dhiifama gaafatan bakka keessan uumaa jedha. Asirra maal jedhaara? Argitanii? Asirratti kan inni jedhaaru cubbuu hojjechuu qabdanidha. Yoo cubbuun hojjanne isin balleessaadha. Achiin gara kaan ilaalla. Okay. Jaami Al-Tirmiz 87 irratti 877 irratti jechuudha. The messenger of Allah said, the black stone descend from paradise. Akka samii irraa dhufe dhagaa gurraacha erga ka'een booda anama waa'ee dhagaa gurraacha kaasuu barbaadeeti miti. Waa'ee dhiifamuu cubbuu wajjin wal qabatee waa san kaasuu barbaadeeti kana bira darba. Amma ammoo Jaami Al-Tirmiz makana dhagaan kun erga gadi bu'ee ka'een booda the messenger of Allah said about the black stone, by Allah all will rise it on the day of resurrection with 2 eyes by which it sees and the tongue that it speak with testifying to whosoever touch him in truth.
warra dhugaan isa dhahe warra dhugaan isa tuqee fi warra dhugaan isa hin tuqne ija lama godhatee arraba godhatee irra dhugaa ba'a. Maaliin dhagaan kun gubbaarra dhufe jenneerra cubbuun gurraa keessan waan baay'ee waa isaa dubbachuu hin barbaanneef jechuudha. Kanaaf ija lama baafatee dhagichi irra ba'a. Lakkaa wanti dhagaa dhaqaa dhungatanii fi roga dhungachuu fi dhungachuu dhabuudhaan dhumarratti inni waan dhugaa ba'uuf jechuudha. Jala muraa. Inni biraa sahii albukaarii 65-70 irratti intercessionii akka godhu lafa ka'a Muhammad. I said narrated by Abu Harir. Narrated isaan akka ta'etti akka isaan dubbatametti jechuudha. Allah messenger, who will be the luckiest person who will gain your intercession? The luckiest person who will have my intercession on the day of resurrection. Akka intercession jechuun jidduu galee namaaf akka dhaabachuu jechuudha. Intercession inni kan isaa. Inni biraa warra musliimotaa hundumaafuu dhiifama godhee sahii musliim 27-67 D irratti maal jedha? There would become the people amongst the Muslims on the day of resurrection. Warri musliimotaa gaafa isaan dhufanii itti anima Allah would forgive them and he would place in their stead the Jewish and the Christian jedha. Isaanii dhiifama godhee Allaan iddoo isaanii Jiwishotaa fi Kiristaanota buusaa jedha. Bakka walii bu'uun hin jiru jedhameera. Asirratti garuu Kiristaanotaa fi Jiwishotatu iddoo warra musliimota cubbuu hojjetanii bu'a jechuudha. Inni biraa yoom irraa barraa'ee jireenyi namaa duuti akka barraa'eetiin jedhu Jaami Al-Tirmiz 21-37 irratti barreessee lafa kaa'am. Kanumaan sa'aatiin kiyyaallee waan deemeef kabiraa kana caalaa dubbachuu hin danda'u. Fayyaa ta'aa itti fufnaa gaafiin xumureera. Daqiiqaa kudhanii kiyyatu jira. Daqiiqaa kudhanii keessan sakandiin isaa waan hafteef haqa isaa eeguuf fiin dhumatu jedheeti. Okay, taraa jechuudha. Eegaluu? Okay. Inni nagaama Ustaazara? Obbooftanii eegaluu? Eewa qophaa'eetiin jira. Qophaa'ee taa'u jira miti isaa. Ayya bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Inshallah hadiisota ati fiddee fi ayatoota ati fiddee osoo ati hin dhufin durallee qopheesseetumaan kaa'ee jira. Maaliif jennaani ummata keessa waan isin keessa waan deemu waan beekuuf jecha duruma jirti. Inshallah booda irratti deebii tokko itti deebisaatiin deema akka isaatiin jechuudha. Garuu achi dura ammoo xiyyeeffannaa waan Aadamii fi cubbuu isaa kana diiguu barbaachisa. Cubbuun Aadam nu ilaallattuu jechuudha jirra. Cubbuun Aadamiif jecha waaqni du'ullee hin jiru, nabiyyiin du'ullee hin jiru, awwaliin du'ullee hin jiru, xibbeessoon du'ullee hin jiru. Cubbuun Aadam abbabatu gaafatamuu qaba malee cubbuun Aadam nu hin ilaallattu. Irra deebee sii dubbadha cubbuun Aadam nu ilaallatu. Dabalataan kaati dogongora jettee deebise sun seera uumamaa irratti boqonnaa 3 irratti Waaqayyoo akkana jedheeni muka jireenyaa kan nyaanne dhoowwe ka jettu duruma muka lamatu iyyuu jira kan Waaqayyo achi keessatti dhaabee akka Aadam hin nyaanne irraa wanna jedhe jechuudha. Mukni lamaan tokko ka hamaa fi gaarii ittiin beekanii fi mukni lamaffaan ammoo ka jireenya zalaalam namaaf kennu. Garuu ammoo sheexaanni Waaqayyo ka jedhe muka hamaaf gaarii yoo nyaatte kan isa kanarraa yoo nyaatte hin duutaa jedheen. Hin duutaa jechuun maal jechuudha? Yeroo sanii hillim jettee duutaa jechuudha. Hin duune Aadam. Waggaa 930 jiraate dargaggeessi waggaa 33 ammoo Yesuus dhufeetiin midhaashetti galaafatame jechuun hin danda'amu inni kuni. Isa kanaaf ammoo mee tokko irratti haasofnaa jechuudha. Okay. Aadam akka toobatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa araaramee jiru erga dubbanne namni cubbuu malee dhalataa kan jedhuuf jalqaba irratti namni cubbuu malee dhalata cubbuu malee dhalata. Namni cubbuu malee jalqabuma cubbuu malee dhalataa jechuudha. Bakkeenyaaf amma isa kana yoo fuuneetiin jenne Yesuus ijoollee eebbisuu isaa jedha. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yommuu waan kana argetti aadee akkan isaaniin jedhe ijoollee xixinnoo gara koo haa dhufaniitiin dhoowwina. Mootummaan Waaqaa kan warra akkanaati jedhe. Mootummaan Waaqaa kan warra akkanaati. Ani dhuguma isinitti hima namni akkuma ijoolleetti mootummaa Waaqayyoo hin simanne kamiyyuu gonkumaa ittiin galuu jedhe. Ijoolleen akkamitti simatti qajeellummaan cubbuu dhabuudhaan. Daa'imman xixiqqoon cubbuu hin qabdu. Si galtee dabalata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos? Otoo ani dhufee isinitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Osoo ani dhufee isaanitti himuu baadhee silaa cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha. Waan beekaniif namni waan beeku erga beekeen booda yoo dide cubbuuti ta'a. Amma garuu cubbuu isaaniitiif sababii dhiyeeffatan hin qaban.
namni na jibbu abbaa koo si jibba jedhee utuu ani hojii namni biraa tokkoyyuu hin hojjetin gidduu isaaniitti hojjechuu baadhe silaa cubbuu isaaniitti hin ta'u ture. Amma garuu utuma waan ani hojjedhe arganu anas abbaa koos jibbaniiru jedhee dubbata. Namni tokko cubbuu jechuun waan ati argitee fi seera cabsituudha jechuudha. Cubbuu jechuun waan argitee fi seera cabsituudha. Yesuus Kiristoos osoo an dhufeeti waan kana hojjechuu baadhe ragaan kun osoo jiraachuu baate cubbuu ta'eeti isaanitti lakkaa'amuu jedhe. Akkamitti cubbuun Aadam namatti lakkaa'ama ka'aziru iyyuu namni kun nabiyyiin tokko dhufee ibsu malee wannaan jedhu Quraana keessatti wamaa kunna mu'addibiina hatta nab'atha rasuula. Haga ergamaa tokko finneeti wanna jennutti nama tokkollee ka qixaatnu miti jedhe. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama tokkollee baachisu kan. Namni kamiyyuu otoo obboleessi isaa cubbuu gara du'aatti hin geessine hojjetu yoo argee waaqa kadhachuufii qaba jedhe. Waaqnis warra cubbuu isaanii gara du'aatti isaan hin geessineef jireenya hin kenna. Cubbuun gara du'aatti nama geessu jira. Anis waan akkasiitiin inni haa kadhatu jechuu kooti. Jal'inni hundinuu cubbuudhaa jedha. Jal'inni hundinuu cubbuudha. Cubbuun gara du'aatti nama hin geessines jiraa jedhetu hin dubbata. Jal'inni hundinuu cubbuudha wagguu jedhu yoo jallatanidha. Yoo jallatan maaliidha? Yoo hin dalagu jedhanii waan rabbi nama ajaje tokko dhiisanidha. Isa kanatu cubbuu jedhameeti yaamama. Cubbuun namaadhaan hidhaalamti laata? Cubbuun namaadhaan hidhaalamti. Isa kana duramee xiqqoosidha. Cubbuu Aadam fakkeenyaaf amma ogguu sibbeessuun dubbatu maal jedha? Namni erga Aadam cubbuu isa wanna jedhe korbeessi meeqa qalamee kun akkana godhamee kun akkas godhamee akkana godhamee akkas godhamee san boodaan ammoo ilma waaqayyootiin kanaan kimbil godhamee achi boodaan cubbuu nu faraarame. Kun sirriidhaa miti yaaboo. Kun sirriidhaa miti tasuma taate. Maaliif jennaan kun waan warri waaqa tolfamaadha hojjetu dhiigni namaa lolaafamuudhaan aarsaa godhamuun waan warri waaqa tolfamaa waa hojjetu malee waan nabiyyoonni barsiisanidhaa miti. Fakkeenyaaf amma seera keessatti boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti namni ilma isaa yookaan intala isaa ibiddatti aarsaa godhu namni waan waa himu yookaan falfala hojjetu namni milkii ilaalu tolfattuun yookaan xibaartuun ilaaltuu yookaan ekara dubbistuun yookaan namni waan nama du'e wajjin dubbatu tokkoyyuu gidduu keetti hin argamin jedhe. Namni akkasii sun balleeffamuu qabaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Dabalataan wagguu dubbatu maal jedhaa Leewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 21 ijoollee kee keessaa tokkollee akka moolekiif aarsaa ta'aniif hin kennin jedhe. Aarsaa akka ta'aniif. Ilmaan namaadha yookaan namni aarsa ta'uu hin danda'u. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Ammas Leewwota boqonnaa 20 irratti Israa'elootaan akkana jedhe. Namni Israa'el yookaan alagaan Israa'el keessa jiraatu kan ilmaan isaa keessaa moolekiif kennu kamiyyuu haa ajjeefamu jedha. Namni nama aarsaa gochuun hin danda'amu. Ilmi namaadha aarsaa hin ta'u. Waaqa dhiisi ilmi namaa aarsaa taanaan warra waaqa tolfamaatti dhaqqabamaa jechuudha. Kitaaba kana yoo dubbistee jiraatte akka tasaadhaa dubbisuun kan kee mara doontu barreesse sigaltee barsiisaa amantaalee birootii fi amantaalee addunyaa irra jiran birootii fi amantaalee waaqa tolfamaa waan waaqessanii fi baayibila wal bira qabeetiin dubbisa kaawwanni kun kitaaba wannaan warra qorattootatu barreesse kan inni barreeffame zamana turaadha. Sigaltee zamana turaadha. Wagguu dubbatu kun olaal kiriishinaan fa'aatillee akkuma Yesuus warra rarraafame kanatti akkana rarraafame nuuf jecha akkana ta'e jedhanii jarri warri hindiidha akkanatti kaa'atan. Sigaltee warri kiriishinaa fa'aa warri waaqessu warri hindiidha kunniin akkanatti kaa'atan. Dabalataan kitaaba kanallee dubbisimee galiiti yeroo biraatitti isa kanallee ammoo Keersi Kreevis ka jedhamu namticha kana barreessi 16 The World 16 Crucified Saviors jedheetiin dubbataa yookaan fayyiftoota 60 addunyaa keessa jiran. Eenyuun dura kiristaaniti before Christ jedheetiin dubbataa. Sigalaa miti isaa. Kiriistiin yookaan ammoo Kiristoosiin dura namoota 60 bifa kanaan kan waaqeffamaatiin turan. Waaqni gubbaa sanii gabbu'ee nuuf jecha nama ta'e achi boodaan ammoo gabbu'eetiin nuuf jecha rarraafame achi boodaan ammoo nuti fayyinee jedhanii kan dubbatan. Kuni warra waaqa tolfamaa biraa waan dhufeedha malee kuni nama qaluun nama ajjeesuun ilma namaatiin dhiiga ilma namaatiin hoolaa ta'ee namni eegasanii gorraamee nu fayya kan jedhu kun sirriidhaa miti jechuudha. Cubbuun nama biraatti nuti qabamna. Cubbuun abbumaaf. Cubbuun nama tokkootiif jecha nuti hin qabamnaa laata? La hin qabamnu. Cubbuun nama biraatiif cubbuun abbumaafi malee cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Fakkeenya Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbata? Akkana jedhe. Innis ittuma ufee akkana jedhe. Isin kan gadiiti. Ani kan oliiti. Isin kan addunyaa kanaati. Ani ammoo kan addunyaa kanaa miti. Akka isin cubbuu keessaniin duutan ani isinitti himeeraa jedhaan. Achi gubbatti maal jedheen? Isin cubbuu keessaniin ani nan adeema isin na barbaaddu cubbuu keessaniin ni duutu jedheen. Cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaa baateetiin hin du'u. Aadam maaliif akkas godhe jedhee cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaatiin hin du'u. Rabbiin ibidda nama seensisu qabee Aadamaa muka nyaate jedhee Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru. A'uudhu billah. Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru jechuudha. Dabalataani cubbuu namaadha dhaalamaa kan jedhu. Cubbuun namaadha hin dhaalamu. Namni cubbuu malee dhalata. Cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Sigaltee
cubbuun namaadhaa hin dhaalamtu. Namni kan dhaalu yoo tolinna taate malee yookaan ammoo beekumsa walirraa dhaale malee cubbuu namni walirraa dhaalu hin jiru. Si galtee maaliif jennaan hojii gaariidhaan namni ka jannata seenu malee hojii gaarii hojjeteetiin malee cubbuun namaadhaa hin dhaalamtu jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Kan gara biraadhaa ammoo cubbuun Aadam nu dhaqqabdii kan jedhuu fi bismillah mee waan tokko tokko dubbifna waan Quraanii dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa 53 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana jedhee dubbata. Am lam yunabba bima fi suufi Muusaa ayat 36 sila inni odeeffamne namtichi akkasitti mormu jarri akkana morman kun waan kitaaba Muusaa keessa jiru. Kitaaba Muusaa jechuun barreeffamaalee Muusaa Nabii Allah Muusaa alayhi salaam lafarratti dhiisanii biraa deeman. Wa Ibraahiim alladhi waffa kitaaban Ibraahiim isa waadaa guute san keessa illee waan jiru. Alla taziru waziratu wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaan baatu. Wa allaysa lil insaan illaa ma sa'a. Akkasumallee nam tokko waan dalagate malee waan biraadhaa tokkollee isaaf hin jiru. Waan sa'a yoo soofa yuraa ka jiru. Isa kana ka jiru jechuudha. Amma suuraa Faaxirii irrattis 18 irratti maal jedha? Walaa taziru waaziratu wizra ukhraa. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaa hin baattu jedheetiin dubbata. Suuraa Israa suuraa 17 faata 15 man ihtadaa fa innama yahtadii li nafsi. Namni qajeele lubbuma isaatiif qajeela. Wa man dalla fa innama yadullu alayha. Namni jallatelleen lubbuma isaarratti jallin isaadha. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaa hin baattu. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nama tokkoyyuu hin qixaatnu haga ergamaa erginutti jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Akka macaafaatti yoo deebine ammoo namni ibidda jahannam seene ibidda jahannam keessa Yesuus dhaqeetiin ummata kanatti lallabee achi keessa baasee jedhan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala ergamaa tokko sun ergi waan tokko sun dubbatiin eegasanii nama ibidda seense ka jiru kun sirriidhaa miti jechuudha. Maal jedha asitti ammoo Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa sinaa dubbisu lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Ofii isiitii duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaatiin hin adabamu yookaan abbaan cubbuu ilma isaatiin hin adabamu. Qajeelin nama qajeelaa isumaaf ta'a. Hamminni nama hamaas isumaaf deebi'a. Namni hamaan tokko garuu yoo cubbuu hojjete hundarraa deebi'ee ajajawwan koo hunda eege waan qajeelaa fi waan sirrii hojjete inni dhugumaan ni jiraata hin du'u sii jedha. Namni ofii isaatiin si galtee ofii isaatiin yoo ofii isaatii qajeeluma qabaate yoo ofii isaatii karaa Rabbiirra deemeetiin jedhe santu fayyada malee namni tokko balleessaan inni hojjete keessaa tokko iyyuu isattiin herreegamu. Sababii wantoota qajeelaa hojjeteef inni lubbuudhaan ni jiraata. Ani du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo Gooftaan jedha. Du'a hamootaatti duratti Rabbiin nama barbaade maal godha ka jettu du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo. Ayyee geesseetiin jira. Okay, sakandii sagal gara keessan tare sakandii sagal isaaf yoo inni dhiifame godhe malee yookaan isaafis dabalamuu qaba. Tibeeso. Dhiifama godheera rakkina qabu. Yaa akkasii. Okay. Okay. Ammoo. Amma jabaadhu ka. Okay. Daqiiqaa 5 qabdu. Okay. Daqiiqaa 5 dura Tibeeso eegalu. Okay. Okay. Ammallee yaaduma jalqaba jiru itti fufna moo wannoon hin jijjiiramu? Wanni jijjiiramu jiru mata dureen sanuma. Wanni mata duree kana keessa bahuu hin dandeetta. Kudhaan osoo gootan Ustaaz Arab yeroo takka. Bakka daqiiqaa 5 isee kudhan isin godhee fixa. Bakka. Eshi. Hayyaa. Akkasuma akka uummata hin beeranne uummanni ishee kan annaadha. Okay. Daqiiqaa kudhan isaaniitiin namni marrinuu ibsarra deebi'ee ni godha. Daqiiqaa 5 san fedhii isaaniitiin daqiiqaa kudhan godheef isin marruu quba qabdanii Tibeeso qeebaltee jirta. Qoy asir uduun jalqabsiifne dura daqiiqaa kudhan amma naasofna achiin booddee daqiiqaa 5 ka yaada konkuluujiinii goonamoo akkam? Gaafiif deebii dhageessi. Gaafiif deebii fi gaafiif deebii booda konkuluujiinii dhumarra yalla. Eegaluuf deebii. Okay. Tole ishee. Tole. Itti jalqabsiisaa. Okay. Tole. Inni jalqabaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti yaada jiru. Osoo waan dhufee isinitti hin dubbanne ta'eeti silaa cubbuu isinitti hin ta'u ture. Amma garuu cubbuu keessa sababa qabdan. Sababni isaa Kiristoos ofii isaatii eenyummaa isaa isaan ibseera waan ta'eef. Iddoon baay'ee namatti tolu Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 kanatti dubbatte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:24 irratti dubbiin baay'een Kiristoos jedhe kan namatti tolu katariiti obboleessi kiyyaa misunderstanding illaa ta'uti beekaallee ka ta'u ka dubbate kaan hin beeku akkana jedha. Mee isinii dubbisaa akkana jedha ishee. Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Ani eenyu akka ta'e beektanii yoo natti amanuu dhabaattan cubbuu keessaniin duutu. Cubbuu keessaniin duutu kan inni jedhe yoo an eenyu akka ta'e beektanii natti amanuu dhabaattanidha. Yoo natti amantan garuu
cubbuu keessaniif cubbuu namoota hundumaa dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e jedha macaafni qulqulluun yeroo dubbatu. Phexros yeroo dubbatu akka jedhe lakkoofsa 24 irraa. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaan akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannootti ol ba'e madaa'uu isaatiin fayyifamtanii jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf Kiristoos Yesuus cubbuu keenya dhagna isaatti baate. Kabiraa aarsaa namni namaaf hin ta'u yaada jedhu kaasaa turte. Eeyyee exactly. Nama kan taanetu namummaa ka fudhatetu namaaf aarsaa ta'a malee nama miti. Odoo nama ka ta'uti gaafa Abrahaam ilma isaa aarsaa dhiyeessu Waaqayyo itti cadhisa ture. Kanaaf namni namaaf aarsaa hin ta'u. Abrahaamiin qoruudhaaf yookaan immoo hagam akka inni Waaqa jaalatu madaaluudhaaf kana godheefi yaada kanarratti akkana jedha. Kun ammoo ergaa Yohaannis 1:17 irratti cubbuun du'atti nama hin geessine jira, cubbuun du'atti nama geessu jira yaada jedhu kaaftee jirti. Interesting iddoo biraatti ifa godhee hiika. Hafuura qulqulluu arrabsuun cubbuu dhiifama hin qabnedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waamicha oduu cubbuun akka cubbuu ta'u beettee garjabinaan hojjettee fi kan wallaalaan hojjettee jechuudha. Kanaaf kan wallaalaan hojjette gaafa cubbuun cubbuu ta'uu isaa barte dhiifama yoo gaafatte yooma san dhiifamni si godhama. Garuu oduu beettu garjabinaan yoo hojjette Ibroota boqonnaa 6 irratti kan ammoo badhina lafa kaa 10:26 irratti illee kiliir godhee lafa kaa. Okay, gara yaada jalqabeetti gara xumura isaatti dhufa. Okay, akkuma dura dubbanne Sahih Muslim lakkoofsa 182 irratti yaada tokko jalqaba kaasaa ture. Amma okay, mee isarraa waan tokko kaasa. Jalqaba Jaami'al Tirmiz 21:37 irratti tariitii hin mul'ata waan ta'eef okay. Iddoo isaa irratti maal jedha? Allaan nama jalqaba irratti gammachuu isaallee gadda isaallee laayif ispaanii isaallee hundumaa hojii isaa jalqaba irra barreessa jedha. Jalqaba irratti garaa isaa keessatti gara haadhaa keessatti ergamaatti ergaa ergamaan ammoo dhaqee garaa isaa keessa kana itti barreessa. Dhuma irratti maal jedha? Jecha Ingiliffaa kallattiidhaan dubbisa asirraa. Gasiqee jibbira by the one beside whom there is none other worthy of worship. One of you will do the deed of the people of the paradise until there is a between him and it but a forearm. Haga tarkaanfiin yookaan ammoo ciqileen afur isaa futti rabbiin illee waaqeffataa waan gaarii illee godhaatti fufuu hin danda'a. Until there a between for some. Then he become overcome by what is written on him. Waan irra barraa'isaniin achiin booda maal ta'a? Hin mooyama jechuudha. Kana booda maal ta'a? Nama du'aa ta'a. Nama badu ta'a. Kun yoom irra barraa'eera garaa haadhaa isaa keessatti dhaqee irratti barraa'eetiin jedha jechuudha. Gubbaa irratti guyyaa 40 irratti guyyaa isaa jidduudhaan ilaaluu dandeettu kana qabadha. Okay. Kanaaf irratti barraa ergamaadhaan irratti barraa yoo qajeelaallee hojjetaa jiraate tarkaanfiin ciqileen afur gaafa isaafu maal ta'uu jalqaba jechuudha. Wannatti isa barraa itti deema dhuma irratti badiisi ka isaa ta'a jechuudha. Eeshi inni biraa Sahih Muslim 182 irratti the people said to messenger of Allah, shall we see our Lord on the day of resurrection? Gaafa du'aa ka'umsaa Allah ijaan ni arginaa jedhanii gaafatanii jedha. Asirratti akka nama aduu argu. Aduu yoo argite kana jettaanii. Ji'a yoo argite gubbaarraa ilaaluun the messenger of Allah, do you feel any trouble in seeing the moon in the night when it is full? Halkaniin gaafa inni guyyaa ta'ee jedhu yoo argiten sodaattaaree jedhee waa'ee urjiillee waan hundumaatti dubbate. Dhuma irratti maal godha jedha Allaan? Allah would then come to them in the form of other than his own form. Bifa ofii uduu hin taane bifa biraa jijjiiratee Allaan itti dhufa jedha. Gaafa itti dhufu then they would say we take refuge with Allah. Asirra gubbaarra jidduutti maal jedha? Hunduu ka waaqaa tolfamaallee waaqeffatu, ka waaqa hundaayyuu waaqeffatu hunduu biraa deema. Garuu warri Allah waaqeffatan qofti hin hafanii jedha. Asirra guutummaa yaada isaa. Gaafa garuu Allaan bifa jijjiiratee itti dhufu lakkinu rabbii kennaaf taanaa jedhanii hin diduu jedha. Recognizing to them and they would say I am your Lord. They would say we take refuge with Allah from thee. We will stay here till our Lord come. Allaan bifa jijjiiratee itti dhufa jedha. Bifa jijjiiratu yaada jedhu irratti iddoo biraatti jedha. Asirratti immoo bifa jijjiirateera jedha. Isallee yaadaan naa qabattu. Kana guutuu isaa dubbifachuu dandeettan. Ammallee dheeraadha keeyyanni kuni guutuma isaa laaleera.
dheeraadha. Yaada isaa guutuu isaa qabadha. Garuu gara jidduutti akkana jedha. There is no God but Allah. The angels would recognize them in the fire by the mark of protestation for the hellfire would devour everything limb of the son of Adam. Ilma namaa hundumaa ibiddi gubee fixa jedha. Sorry. Ibiddi fixa jedha. Waan takkatti qofa toofa. Wanti haftu sun maal isinii addarra ka jiru salaataaf ka ta'e mallattoo kana jiru jechuudha. Mallattoo san qofa toofa jedha. Amma gana booda mallattoo san argee achi keessaa baasa. Allah has forbidden the fire consume the mark of procession. Mallattoo san akka hin gubne maal godha jedha. Mallattoo san akka hin gubne godheera jedha. They will take out of the fire having been burned and the water of life would be poured over them and they will spout as the seed done in the silt cried. Azlaala waan ajaa'ibaa. Een gubatu gubatee namni gubate kun qaamni isaa biraa gubateera. Achiin booda mallattoo tana qofatu hafeera. Mallattoon tun qoftee hafe isii keessaa baasee bishaan itti naqa jedha. Bishaan kun maal ka godhudha? Tariitii erga gubattee kaateen booda bakki sun haftee kaan bishaan hin taataa maaf akkas bishaan sun filatame saniif magani. So kanaaf kanumaan guutuu isaa gara dhumaatti dhaabeetiin jedha. Okay, gara as yaadaatti as deebi'a. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo ilma isaa kenne kan jedhuufi namni namaaf du'e ka jedhuufi miti. Namni namaaf du'e ka jedhuufi miti. Maal jedha macaafni qulqulluun? Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf jedha. Gara lakkoofsa 13:14 irratti Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti ol fuudhe. Ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhama jedha. Sababni isaa maaliif? 15 irratti. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf jedha. Kanaaf jireenya bara baraa qabaatuuf ilmi Waaqayyo inni waaqummaa qabu. Dubbiin namatti tolu namni namaaf hin du'u. Abbaan ilmaaf ittiin gaafatamu. Garuu ilma Waaqayyo isa waaqummaa qabutu dhufee foon uffatee dhala namaatiif fala ta'e. Sababni isaa divine law need divine justice. Haqa waaqummaa gaaf kanarraa nyaatte akka macaafa qulqulluuti kun akka quraanittiidhaan jiru akka macaafa qulqulluutti kanarraa gaafa nyaatte du'a duuta ka jedhudha. Du'a duuta gaaf kanarraa nyaatte maal taata? Du'a duuta ka jedhe Waaqa. Namni nyaateera hinduunee okay iddoon dubbachuu jalqaba ture kan isa kanadha. Hinduunee jette du'eera. Macaafni qulqulluun du'aa gosa lamaa lafa kaa'a. Jalqabaa si dubbisee ture yeroo tokko. Dargaggeessi tokko kana booddee tarii bifa gaafiitiin gaafa dhuftu gaaf san itti deebina. Dargaggeessi tokko abbaa kiyya awwaalladhee si duukaa bu'aa jennaan Kiristoos dhiisii jedheen. Warri du'an du'aa isaanii haa awwaalanii jedheen. Kiristoositti gargar ba'uun du'uudha. Du'a hafuuraa, du'a qaamaa, du'a bara baraa jennee fudhanna macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf eeyye du'aniiru. Kanaaf uumamni boqonnaan 3:22 inni qaraate jette suni ammallee hiixatanii mukicha nyaatanii bara baraan akka hin jiraanneef baasi as keessaa jedheen jechuudha. Kanaaf eeyye du'aniiru indoom akka deebanii hin jiraanneef muka jireenyaa akka hin nyaanne jedhamee itti himame jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti namni eeyye dhugaadha. Namni nama aarsaa godhu waaqa tolfamaa gochuu isaati. Kiristoos garuu qulqulluu mudaa kan hin qabne. Namni nama qulqulluu xuraadha. Namni xuraa'aan, namni cubbamaan namaaf aarsaa ta'uu hin danda'u. Qulqulluu ka ta'e tokkocha ilma Waaqayyoo isa mudaa hin qabne qofatu namaaf ta'a. Asumaan inni dhuma gara isa kanaatti yoo dhufne kuuwwan akkanumaan yeroo fixuu taara jechuudha. Nuufii kennaa qullaa kenna dhufannee hin dandeenyu. Gaafa dhufu ulfinaan dhufa. Gaafa san ulfina gooftaa Yesuus Kiristoos warra uffatan qofatu fuuldura isaa dhaabachuu danda'a. Warri kuuwwan ammoo fuuldura isaatiin baqachuun ifa ulfina isaatiin du'uun balleeffamuun yeroo dhiyootti ta'a. Fuuldura isaatti akka dhaabannu Waaqayyo nu gargaaru xumureera. Welcome. Legalu? ايوه قال بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بكونا سنة تفوفير كسني دبي وان توكو سافكنا ان شاء الله. سيرك سيدي يقولنا دي دم يفور الرتي أبوتين سببي جولة ساني تفجفا منقبن جرا. يوكان جولة سببي أبوتي ساني تفجفا منقبن. تكون نما سببي جبو في ساتيف دعاء جرا. يلو إنك ما مثلات. سببي جبو ساتيف دعاء. نمني جبو ساتيف دعاء مليا أبو نتي جبو آدم ويتو بان ننجر للبنيه من مال كون رسا.
Dabalata nama samo wagudu batu farfanna bokonna sagal irratti lakkoos kudha jaarre waaqayyo murtii qajeelaa kennuudhaan beekama. Waaqayyo murtii qajeelaa maal kenne yoo ofii isaatii cubbuu aadamiif jecha awwaliin ka gaafatu taate kun zulmii guddaadha. Zulmiidha kun miidhaa guddaadha. Miidhaa hamaa akka malee hamaati. Rabbiin rahmatallee qabu jechuudha. Tokkoffaadha. waaqayyo rahmatan qabu jechu rabbiin quraana keessa bismillahir rahmanir rahim jenna arrahmanir rahim isa rahmata god kataba ala nafsi arrahma rahmata ofirratti dirqama godheetiin jira rabbiin subhanahu wa ta'ala rahmanni kiyya dallansu kiyya injifatteedha quraana hadisa keessatti jechuudha nabi rabbiin subhanahu wa ta'ala tayyib hadisa al-quds keessatti duuba waaqayyo murtii qajeelaa kennuudhaan beekama waaqayyo murtii qajeelaan ka beekamu erga taateeti awwal qaasim sababa aadamii an hin beekneef jecha nagaafata yoo ta'e sababa anna aadamiitiif jecha nagaafata yoo ta'e dabalataan amma sammuu sababa aadamii namticha akkas jiru saniitiif jecha waaqayyo gabbuusee ilma isaadhaa kan goorraasisu yoo ta'e dubbiin kun babbaddee jirti jechuudha. Gaafsa murtii qajeelaan kennine rahmatummaa illee hin qabu. Sababni isaa maali? Aadamiin qiimitti qabatee tursiise sawwajjin ilma isaadhaa gabbuuse anallee cubbuu an hin dalagneef jecha nagaafata jechuudha. Kun sirriidhaa miti. Kun sirriidhaa miti jechuudha. Amma sammuu Musee maal jedhaa gaafa waaqayyo maal jedheetiin dubbataa seera lakkoofsaadhaa boqonnaa 16 lakkoofsilee milamarratti Musee fi Aaroon garuu addaan lafatti gombifamanii akkana jedhanii iyyan yaa waaqayyo waaqa hafuurota sanyii namaa hundaa ati yoo namni tokko yakke waldaa guututti dheekkamtaa'edha. Addam yoo cubbuu hojjetee jiraate anaa miti kan gaafatamu addam mataa isaati malee ana miti jechuudha. Si galtee ana miti mataa keessanitti miidhaa fiddanii jedheetiin dubbatama caabe. Okay. Amma sammuu dabalataanii Yesus Kiristoos mataan isaa oguu dubbatu Maatewos boqonnaa 5 irratti isin ejja waa ejjaa isin akka hin ejjine jedhamee dhageessaniittu ani garuu isinittan himaa jedhe. Si galtee namni hojii hawwiidhaan dubartii ilaalu hundinuu yaada isaatti ishee wajjin ejjeera. Yoo iji kee mirgaa si gufachiise uf keessaa baati gati dhagni kee guututti gahannamitti darbatamuu irra kutaa dhagna keetii keessa tokko dhabuu siif wayyaati. Yoo harki kee mirgaa si gufachiise ofirra murii gati dhagni kee guutuun gahannamitti galuu irra kutaa dhagna keetii keessa tokko dhabuu siif wayyaa jedhaan. Dhabuu siif wayya jedhaan. Kunillee Maatewos boqonnaa 23 irratti Yesus Kiristoos maal jedhaa? Barsiisonni seeraatii fi fariisonni barcuma Musee irra taa'aniiru. Kanaafuu waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa eegaasii jedha. Eegaasii jedha. Karaa kanaan jannata seentan jedheetiin dubbataa jechuudha. Maatewos boqonnaa 19 irratti Yesus Kiristoos maal jedheetiin dubbataa? Akkana jedheen kuno namtichi tokko gara Yesus dhufee yaa barsiisa jireenya bara argachuu waan gaarii ani gochuu qabu maali jennaan Yesus ammoo ati maaliif waa'ee gaarii na gaafatta gaariin isa tokkicha qofatu jira ati yoo jireenyatti galuu barbaadde ajajaawwan eegi jedheen abboomota eegi jedheen kanaan jannata seenaniin ajaja rabbi eeguudhaan jedheeti Yesus Kiristoos Yahudaa waan ta'eef jecha inni yookaan warra Yahudotaa keessaa waan ta'eef jecha akkasitti ajajaa jechuu karaa Yahuda karaan seenaniin karaan jannata seenaniin karaa kaminni karaa eessaati yoo jedhame karaa abboomota eeguutiin Yahudota biratti abboomota eeguudhaan namni jannata seenaa jechuudha. Namni jannata seenaa jechuudha. Duuba isa kana jedheetiin achi dabra jechuu amma achi dabra gara shubhaata inni kaasee waan tokkotti jechuudha. Kaamma inni kaasee wal qabateeti wa minkum illaa waariduhaa kana ala rabbika hatman maqdiyya ka jedhe suuraa 19 72 jechuudha. Suuraa 19 Ata 71 irratti kan inni dubbate mee banneeti wajjin laal akka inni jedheedhaa miti sunillee dogongora hubattee ati beeso dogongora hubatte suuraa Maryam ata 71 jechuudha tole tamam akkana jedha wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya isin irraa nam tokkolleen isii seenu malee nafu kana ala rabbika hatman maqdiya jedheetiin ka dubbatu kana afaan oromoo irratti seenu malee nafu ka jedhu kana isin irra seenu waggu jedhanii dubbatan kana si galtee weta seenu jedhanii tiyaaman kana seenu jechuun keessa seenu jechuudha miti ibiddaan gubatu jechuudha miti keessa seenu jechuun Garee Shahadaa marsaalee hawaasaa Garee Shahadaa tiiktookii yuutuubii fi gama weebsaayitiin nu hordofaa Garee Shahadaa